Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdullah Ab. Barnoota emailii wal qabate takka isinii qabadhee dhufeen jira. Namni kamiyyuu emailii isaa erga emailii bilbila irratti banatee booda emailii isaa jabeeffachuu qaba. Sanaan ala gaafa bilbilli jalaa bade yookaan immoo emailii isaa dagate deebifachuun ni ulfaataa jechuudha. Kanaafuu dirqama two step verification qabaachuu qaba, recovery qabaachuu qaba. Barnoonni kun warra sirreeffates warra hin sirreeffannes sirriitti isin fayyada. Tartiibaan sirriitti waliin ilaalla waan ta'eef seetingii bilbila keenyaarra seenuudhaan erga emailii haaraa banannee kaanee yookaan immoo emailii duraan bilbila irraa qabnu jabeeffachuuf seetingii bilbila keenyaa kana irraa Google waan jedhu barbaadachuun gara Google adeemna. Google jedhee jala isaatti Google setting waan jedhuuf jala qaba irra tuqannee gara fuula duraa deemuudhaan emailii haala kamiin akka itti jabeessuu qabnu recovery two step verification maal akka ta'e guutuu isaa waliin ilaalla. Emailii nuti jabeessuu barbaannu yoo jalqabarra hin jiraanne irrumatu ina emailii uma jalqabarra jirurra tuqnee emailii itti jijjiiranna yoo barbaanne. Yoo garuu emailii uma tokko qabaanne isuma jabeessuu barbaanne isuma filannee irra dabarfannaa jechuudha waan jijjiirruuf hin qabnu. So Google setting irra yeroo seennu emailii tokko jalqabarratti nuuf fidaa jechuudha. Emailii barbaanne sana fudhachuudhaan gubbaarratti haala kanaan nuuf fidaa. Manage your Google account ka jedhu kun jala isaa jira. Manage your Google account kana tuquun gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Emailiin keenya gubbaarra jira. Yeroo nuti gara fuula duraa deemnu haala kanaan nu baasa. Duraan furaa banaa ture amma garuu raajeffannoo kalara keellootiin fidee kaa. Kana jechuun emailiin kun sirrii miti jabeeffamuu qabaa jechuudha. Cabuudhaaf karaarra jira yoo bades deebisuun ni ulfaata. Home ka jedhu kun mata duree jalqabaati. Sanaan booda personal info ka jedhu kana jira. Akkasuma ittaanuudhaan data and privacy jira. Nuti garuu security ka jedhu jala deemna. Mata duree security jedhu ka arfaffaa kanarra tuqachuun gara fuula duraa deemna jechuudha. Mata duree security kana jala emailiin kee jabaa miti jabeeffadhu nuun jedhee mallattoo raajeffannootiin nutti agarsiisa. Sirriitti beekuu qabdu waan ta'eef jechuudha. Kana jechuun dadhabaadhaa security isaa jabeessuu qabdaa nuun jedhaa jechuudha. Mallattoo raajeffannootu as jira taanaan. Protect your account tuqnee sirreessuu dandeenya. Garuu amma achi hin deemnu. Raajeffannoo kana balleessinee raayitiitti jijjiiruu qabnaa jechuudha. Kanaaf immoo maal goona? Asuma jala kana mata dureedhuma security kana jala gara gajjallaatti gadi adeemuudhaan inni jalqaba security dhuma kana jala inni jalqaba two step verification jira. Two step verification kun onii tahuu qaba jechuudha. Sign into Google waan jedhu kana jala two step verification lakkoofsa lama kaa'ee step verification. Kana jechuun password fi emailii osuma beeynu lakkoofsa bilbilaa irratti ida'achuu qabnaa jechuudha. Two step verification dura garuu jalqaba wanni nuti sirreessuu qabnu recovery sirreessuu qabna. Two step verification sirreessuu keenyaan dura recovery waliin haa ilaallu. Asuma jala xiqqoo gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan recovery phone fi recovery emailii jira. Kana jechuun kun lamman yoo bilbilli keenya akka carraa ta'ee bade yoo namni biraa emailii keenya irra seenuuf yaale koodiin nuuf ergamaa jechuudha lakkoofsa bilbilaa yoo irratti guutanne. Amma lakkoofsi bilbilaa irratti hin guutamne raajeffannoodhaan jira. Akkasuma emailiin irratti hin guutamne raajeffannoo ta'ee jira jechuudha lachuu. So asirratti wanni nuti goonu isa jalqabaa irra tuquudhaan lakkoofsa bilbilaa irra galfanna. Add recovery phone ka jedhu kun ni jira. Isarra tuquun gara fuula duraa deemnee jalqaba maal goona? Lakkoofsa bilbilaa emailii keenya irra galchina. Raajeffannoo sana achii balleessinaa jechuudha. Yeroo nuti gara fuula duraa deemnu yoo password isin gaafate emailii keessan password isaa itti guuttanii gara fuula duraa adeemtu jechuudha. Password sirrii ta'e password emailii keessanii itti guutuudhaan gara fuula duraa next ka jedhu kun jala isaa jira. Next tuquudhaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Lakkoofsa itti galchuuf dirqama password itti galchuu yeroo nuti gara fuula duraa deemnu haala kanaan nu baase jala isaatti add recovery phone. Yoo emailiin kun bade yoo lakkoofsa password emailii daganne waan maraaf nu fayyada waan ta'eef add recovery phone ka jedhu kana tuquudhaan lakkoofsa bilbilaa irratti guuttanna. Add recovery phone lakkoofsa bilbilaa itti guuttadhu nuun jedha. Irra tuqnee bakka duwwaa kanatti lakkoofsa bilbilaa itti guuttanna. Lakkoofsa bilbilaa keenya erga irratti barreeffanne nextiin jala jira. Next gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Next ka jedhu jala isaa jiru kana tuquudhaan gara fuula duraa deemna.
haala kanaan dhiisuu hin qabnu lakkoofsi keenya gubbaa jira verify ta'uu qaba get code ka jedhu kana tuquudhaan koodiin lakkoofsa bilbilaa irratti nu ergame koodii sana itti guutuu qabna lakkoofsi bilbilaa kun emailicha irratti hojjechuudhaaf dalaguudhaaf koodiin yeroo nu ergame koodii sana achirratti guutannaa jechuudha koodii sana achirratti barreeffannee verify tuqannaa jechuudha kana jechuun lakkoofsi bilbilaa emailii keenya irratti register ta'eera jechuudha verify ka jedhu tuquudhaan verify godhanna kana jechuun amma recovery phone yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa irra galfannee jirra jechuudha ganaadha garuu emailiin keenya ammallee jabaatee hin dhumne duubatti yeroo deebinu raajeffannoo lama ture ka lakkoofsa bilbilaatiif ka emailii amma garuu tokkotti galee jechuudha recovery phone galchine mata dureedhuma security jala amma immoo recovery emailii itti galchina recovery emailii kanarratti namni baay'een dogoggora uumtu emailiin keessan inni gubbaa kun isa isin jabeeffataa jirtan kan isin recovery emailii irratti galchitan garuu emailii biraati akkuma lakkoofsa biraatti jechuudha akkuma lakkoofsa itti galchine irra tuquudha gara fuula duraa deemne emailii kabiraa emailii lammaffaa irra galchina yoo hin qabaanne haaraa banattu so yeroo nuti irra tuqnee gara fuula duraa dhufne sanduuqa kana nuu kenne sanduuqa kana irratti emailii irratti barreessi yoo emailiin kan kee kan YouTube kun bade yookaan ka Facebook ittiin fayyadamaa jirtu bade emailii lammaffaa irratti guuttadhu kanaan sirreeffachuu dandeessaa nuun jedha so emailii lammaffaa sana irratti katabannaa jechuudha emailii isa waan baay'ee ittiin fayyadamnu sana jabeessaa jirra emailii biraa irratti guunne lakkoofsa bilbilaa guunne kaane amma immoo emailii ka biraa ka lammaffaa irratti guutaa jirra kana jechuun emailichi adda addaa jechuudha wal jabeessaa jira inni kun raayyaa jamaal 32@gmail.com isa kana fayyadameen isa asirra jiru kana deeffadhaa jechuudha isa kan YouTube kiyyee yoo na jalaa badee akka carraa ta'e so ergan guuttadhee ka'ee next tuquudhaan verify gochuun qaba dirqama koodiin emailii isa haaraan amma irratti guutaaru kana irratti naaf ergamaa jechuudha yoo inni kan YouTube na jalaa badee isa kanaan argadha waan ta'eef jechuudha koodii irratti galfadhu nuun jedha bakka koodii nuu kedde maaliifi register ta'uu qaba akkuma lakkoofsa bilbilaa irratti koodiin nuu ergame emailii isa haaraa kanarrattis koodiin ergama waan ta'eef emailii isa kanarratti nuuf ergamee jira jechuudha koodiin emailii isa lammaffaa irra galfanne kanarratti gidduu tuqnee bahuudhaan gara gmailii deemnaa jechuudha gmail appiin jedhu bilbila keessan hundarra ni jira gmail irra deemuudhaan jalqaba profaayilii gubbaa tuquudhaan jijjiiruu qabna kana jechuun emailiin inni durarra jiru profaayilii gubbaa kanarra tuqne emailiin inni koodii irratti ergame sun profaayiliin isaa durarra ta'uu qaba waan ta'eef jechuudha emailiin inni kun kabiraati asirratti hin dhufu koodiin kanaafuu profaayilii gubbaa jiru kanarra tuquudhaan emailii isa koodiin irratti naa jijjiiramu sanattan jijjiirradhaa jechuudha yeroon jijjiiru kunoo jalqaba irratti naaf dhufee jira koodiin sun yoon dhufne jidduudhuma kanarra qabdanii gadi axooftu jechuudha koodiin sun naa dhufee jira koodii kana fudheen geessee bakka naa kenname sanarratti guuttadhaa jechuudha koodii koopii godhanne kana emailii isa lammaffaa ka recovery ka inni duraa yoo nu jalaa bade ittiin argannu irratti nuuf ergame kana koopii godhachuudhaan verify goonaa jechuudha bakki nu kenname sun ni jira koodii sana asirratti galchina emailii yeroo galchitan gmailii isa jedhus dogoggorraan isiniif hin seenu kanaafuu koodii itti galchine verify tuquudhaan verify godhannaa jechuudha emailii yeroo irratti guuttan qubee tokko dogoggoruu hin qabdanu walirraa buutuu hin qabdan akkuma inni itti barreeffamee jirutti kan isin emailii sana itti galchuu qabdan jechuudha qubee tokko dogoggorraan koodii isinii ergee jedha garuu isin biran dhufu nama biraa bira dhaqaa jechuudha emailichi keessanii miti gmail.cominis tuqaan osoo walirraa hin siqin sirriitti katabamaa jechuudha amma bicaa lama ture lakkoofsa bilbilaa guunnee bicaan tokkoffaan bade raajeffannoon sun emailiis irratti guunne emailii lammaffaa yoo emailiin duraanu jalaa bade karaa ittiin argannu amma raajeffannoo lammanu asii dhabamee jira jechuudha badee jira maaliifi waan nuti lakkoofsa bilbilaatiif emailii irratti guuttanneef amma raayitii godhee jira bicaan silaa bade garuu two step verification nuuf hafa two step verification oonii gochuu qabna dirqama asuma mata duree security kana jala two step verification ka ofii ta'ee jiru kana isas lakkoofsa bilbilaa irratti guutuudhaan dirqama oonii gochuu qabna mata dureedhuma security jala irra tuqna two step verification ka jedhu kanarra yeroo tuqnu Chrome moo internet moo edge nuun jedha Chrome dhumarra keenya just once ka jedhu tuqna yoo barbaanne Samsung internet ka barbaanne irra Chrome dhuma nuuf wayya
Chrome irra keenya just once ka jedhu tuquun gara fuulduraa deemuudhaan innis emailii keenya gubbaa kaa'ee passwordii nu gaafata. Passwordii itti guuttanne next tuquudhaan isas gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Yeroo nuti next tuqne gara fuula duraa adeemnu haala kanaan nu baasa. Extra layeriidha. Kana jechuun passwordii fi emailii keenya namni akka carraa argatee yoo irra seenuuf yaale no abbaa emailii kanaa ta'uu kan kee mirkaneessi koodii bilbila kee irratti siif erginaa nuun jedha jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Lakkoofsa bilbilaa irratti guuttachuu qabna. Sanaan ala irra seenuu hin dandeenyu waan ta'eef get started ka jedhu kun jala isaa jira. Get started tuqachuun gara fuula duraa deemnee lakkoofsa bilbilaa irratti galchuutti deemnaa jechuudha. Get started ka jedhu kana yeroo tuqne ammallee continue nuu fida. Ammas continue ka jedhu kana tuqne gara fuula duraa deemna. Yeroo nuti gara fuula duraa deemnu lakkoofsa keenya ofii nutti guutaa yoo guutuu dhises irratti barreeffatu. Yoo koodii dhiiftanis rakkinaan qabu alaabaan keessan cinaa jira waan ta'eef jechuudha. Jala text message ta'uu qaba. Kana jechuun koodiin nu ergama bilbila irratti. Send ka jedhu kana tuqanna erga lakkoofsa bilbila itti guuttannee kaane send ka jedhu tuquudhaan koodii nu ergame irratti guuttannaa jechuudha. Send jedhee amma koodiin naaf ergame koodii naa dhufe sana irratti barreeffachuudhaan isas verify godhaa jechuudha. Lakkoofsi kun kan koo ta'uusaa mirkaneessa emailii kanarratti fayyadamuudha. Next ka jedhu tuquudhaan gara fuula duraa deema. Lakkoofsa biyya barbaaddanii itti guuttachuu dandeessu. Feetan ka Itoophiyaa, feetan ka biyya jirtanii waa takka rakkina hin qabu. Next tuqnaa jechuudha. Erga koodii irratti katabannee kaane verify godhannaa jechuudha. Sanaan booda turn on nuun jedha. Turn on ka jedhu kana tuquudhaan two step verification sana onii godhannaa jechuudha. Kanaan booda emailiin keenya eegamaadha jechuudha. Two step verification onii gooneerra emailii keenya yoo namni qabaates irra seenuu hin danda'u. Koodiin nu bira dhufa yoo nuti koodii sana kennineef malee seenuu hin danda'u. Amma lakkoofsa bilbilaa keenya as kaa'ee verified nuun jedhee jira. Kana jechuun koodiin dhufee itti galfanneerra verify ta'eera. Yeroo barbaanne xiyya fuuldura isaa jiru tuquudhumaan lakkoofsa bilbilaa kabiraas irratti daachuu dandeenya. Yoo inni gubbaa akka carraa ta'ee badee add another phone number lakkoofsa bilbilaa itti dabali ka jedhuun itti dabaluu dandeenya. Al takka garuu duubatti deebinee lakkoofsuma bilbilaa bakka itti kana galchine kana jala backup code ka jedhu kun ni jira. Backup koodii sanas screenshot godhanna. Backup koodiin kun sirriitti nu barbaachisa. Maaliif? Yoo akka carraa ta'ee lakkoofsi bilbilaa sun badee koodii kana screenshot godhannee yookaan download godhannee lafa kaawwanna. Mallattoo xiyyaaraatiin backup code jedha. Irra tuquun gara fuula duraa deemne koodii sana screenshot godhanna. Yeroo nuti gara fuula duraa deemnu get backup code ka jedhu mallattoo ida'uutiin jira. Get backup koodii kana tuquudhaan koodii haala kanaan fidee nuuf kenna. Koodii kana download code ka jedhu kana tuquun download godhanna. Yoo barbaanne immoo screenshot godhanna. Tokko yeroo tokko qofa kan nuti fayyadamnu gaafa yoo bilbilli keenya badee emailii keenya bilbila tokkorraa bilbila biraatti dabarsuu barbaanne koodii tokko yeroo tokko qofa fayyadamna waan ta'eef hundaayyuu download godhachuu qabna yookaan screenshot godhanne koodii kana lafa kaayyachuu qabna jechuudha. Duubatti deebinu amma two step verification waa hundaa xumurree jirra. Duubatti deebinee settingii bilbilaa irra tuquudhaan gara fuula duraa adeemnu. Settingii bilbilaa irra seenna Google ka jedhu kun ni jira. Google irra tuquudhaan manage your Google account tuqne gara fuula duraa adeemnu. Manage your Google account ka jedhu kun ni jira. Irra tuqne gara fuula duraa adeemne mata duree security jira haa ilaallu. Mata duree security jedhu jala adeemnaa jechuudha. Security jala yeroo deemnu right magariisa nu godhee jira. Two step verification duraan ofii daalachaa'ee jiru onii ta'ee jira. Akkasuma recovery lakkoofsa bilbilaa irra guuttanne yoo akka carraa ta'e bilbilli nu jalaa badee akkasuma emailii keenya daganne akkasuma passwordii keenya daganne lakkoofsa bilbilaas emailiis backups screenshot godhanneerra jechuudha. Review security ka jedhu kana tuqannee yeroo gara fuula duraa deemnu hundinuu right nuuf ta'e nuuf sirraa'ee jira jechuudha. So haala salphaa ta'e kanaan daqiiqaa xiqqoo qofa isinitti fudhata sirreeffachuu qajeelfachuu qabdu jechuudha. Haala kanaan sirreessitan taanaan yoo emailiin keessan isin jalaa bades yoo passwordii dagattanis yoo bilbilaa wajjin emailichi bades waa takka wanti isin cinqu tokko hin jiru jechuudha. Maaliif koodiin lakkoofsa bilbilaa irratti isin ergameennan emailiis passwordii sirreeffattu bilbila haaraa irrattis dabarfattu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu haala kanaan sirreeffachuu qabdu isinin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isinin jechaa haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.